daawwattoota keenya kun miidiyaa boqqollootiin kun yeroo hundumaa isaatii kanatti wantoota kokkofalchiisoo isiniif dhiyeessa. Akkasumallee guyyaa guyyaa miidiyaa boqqolloo fi wantoota boqqolloo ilaallatan isinii dabarsa. Galgala immoo wantoota qamadii ilaallatan waa'ee qamadii isiniif dabarsa. Egaa gara oduu keenyatti tun darbiin kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'anii jajjabeessa isiniin jennaa kallattiinumaan gara oduu keenyatti dabarru. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ammaaf qabannee jirrutti isin dabarsa. Oduu waliin an adurree dheegee gabaabduuti. Oduu amma nu qaqqabe namichi tokko chikii wajjin wal lollee baay'ee na taarte baay'een ittaare. Sana booddee isheen sammuu mana biraa deemte jedhattee gurbaa safara isaanii wajjin footoo kaate gaafa sennaaf ergitu. Kan immoo fuudhee karaa FBT'n abbaa isheetii ergee ishee reebsise jedhee nuuf gabaase daram. Breaking news, lubbuun liyyuu poolisii naannoo Amaaraa 9 battalumatti kan dhaman yoo ta'u 3 ammoo addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Gaddaan isinirraafi. Oduu kontirbaandii fi oduu seeraan alaa buddeenni gundoon tokko mana nama dhuunfaa tokko keessatti qabamee jiraachuun argame. Haa ta'u malee namni kunis maaf biddeen kana ukkaamse jechuun biddeen baay'ee nyaachuun jaalladha. Kanaaf namni akka koo biddeen nyaachuu jaallatu hin jiru. Kanaafis an biddeen kana guyyaatti meeqa nyaata jechuun gaafa gaafannu guyyaatti biddeen walakkaa tokko yookaan kutaa tokko nyaata jechuun nuufsee jira. Oduu simbirtuun ijoolleen kutaa 4 baratu 4 kiiloo dirooniin rukuttee jiraachuun gabaafameera. Oduu gaddaama obbo Shimallis Abdiisaa keekiyyaan madaqoonaan jedhee yoo isaan immoo sangaayyoo qote tolanaan jedhee jira jedhanii miira isaanii bo'ichaan ibsatanii jira. Oduu sardaa fi oduu atattamaa galgala kana namoonni baay'een mana fincaanii fi mana yaalaa dhaquun saaxila guddaa irraan ga'anii jiru. Haala kanaanis manni yaalaa mana murtii olaanaatti himachuuf gabaase jira. Oduu ho'aa fi oduu abiddarraa baattee uummanni naannoo bosona Amaazon abiyyi aangoo gadhiisee aduu jedhu rabbumti nu dhageessisu jedhanii jiru. Nama kofalchiisa. Oduu gaddisiisaa namichi garee Arsenaal tokko chikiikoo shufeerri bajaajitu hammatee dubbise jechuun dhaamsa sanuuf dhaamee jira. Haa ta'u malee haalli inni keessa jiruu fi miirri isaa baay'ee kan namatti hin tolle ta'uunsaa nuuf gabaasanii jiru.